raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Har'a guyyaan adoolessa 14 bara 2014 dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u. Qophiilee keenya hordofuuf akka isiniif tolutti sagantaa har'aaf qabnuun dursee isin beeksisa. Qophiin hundee waa'ee hidda latiinsa Oromoo keessaa kan tuulamaa irratti kan qophaa'edha. Qophiin fayyaa hawaasaas qophaa'ee yeroo isaa eeggachaa jira. Hundi dura kan dhiyaatu oduudha. An kan isin keessummeessu Lalisee Wadaajooti. Amma gara oduuttiin isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu sin dhageessisaa an oduu kan sin dhageessisu dhaaba sawaaq jiraate. Mootummaan Yaman baqattoota Itoophiyaa 44 humnaan qabee gara biyyaatti deebisuuf akka jiru gabaafame. Gaazexaan Yaman Times jedhamu akka gabaasetti mootummaan Yaman baqattoota kunneen humnaan deebisuuf kan murteesse waraqaa seeraa ittiin jiraatan hin qaban sababa jedhuuni. Baqattoonni kunneen horii guddaa baasuuf imala hedduu balaafamaa fi hamaa keessa kutuun kanneen Yaman dhaqqaban ta'uun beekameera. Akka yeroo ammaa gabaasamaa jirutti baqattoota Itoophiyaa Yaman keessa jiran 54,000 akka ta'an beekameera. Haleellaa Keeniyaa magaalaa Gariisaa keessatti gidduu darbee abbaa qabeenyaa tokko irratti raawwateen hawaasa Oromoo shororkaa akka jiru beekame. Akka maddeen oduu duraan gabaasanatti haleellaa san kan raawwate garee Al-Shabaab Somaaliyaa akka ture fakkaata ture. Boodammoo namni dhalootaan Oromoo ta'e tokko haleellaa sanaan shakkamee waan qabameef xiyyeeffannaan Oromoo irratti godhamaa jira. Haa ta'uutii haga yoonaatti abbaa haleellaa san fudhatee fi raawwate wanti beekameen jiru. Haleellaa sanaan abbaan qabeenyaa tokko battalatti akka ajjeefame beekameera. Waraana bilisummaa Oromoo godina dhiyaa keessa socho'uun konkolaataa galaa humnoota waraanaa mootummaa Itoophiyaaf geessan irratti fudhatameen lubbuun namaa darbe. Kanaan kan wal qabate yeroo ammaa sochiin uummataa haalaan uggurame akka jirullee beekameera. Maddeen keenya akka magaalaa Dambidoolloorraa nuuf gabaasanitti konkolaataa bulchiinsa magaalaa Dambidoolloorraa ka'ee galaa humna waraana agaaziidhaaf geessaa ture irratti tarkaanfii 7 darbe fudhatameen namoonni miidhaman ni jiru. Haleellaa kanaanis waraana konkolaataa irra turan keessaa baay'een isaanii hedduu akka madaa'anii hospitaala galan beekameera. Kan miilli irraa cittellee akka jiru gabaasti kun ni addeessa. Akka oduu kanaatti konkolaachisaan konkolaataa sanaas kan Lalisaa Hundeessaa jedhamu hedduu miidhamee jira. Haala kanaan wal qabatee namooti Oromoo ta'an hedduun hidhamaa akka jiran maddeen keenya kan ibsan yoo ta'u, mootummaan humnoota tikaasaa baadiyyoota naannoo san jiran keessatti bobbaasee akka jiruu fi manneen sabboontotaa shakkamanii sakattaa akka jiru nu gabaasaniiru. Mootummaan Itoophiyaa sodaa uummatarraa qabuun to'annaaf hordoffii humnoota mormitootaa irratti godhu jabeessaa akka jiru mormitoonni ibsan. Jaarmiyooti mormitoota akka ibsanitti filannoo dhufurratti akka uummati walaba ta'ee murtii isaanii hin kennineef taasisuuf ammumaa kaasee dabballootii fi humnooti tikaa uummata hidhuu fi hiraarsuu eegalanii jiru. Kana malees dabballoonni fi humnoonni tikaa mootummaa Itoophiyaa mormitoota keessaa namoota jajjaboo fi ijjannoo jabaa qabanii hidhaa akka jiran ibsaniiru. Haga yoonaatti miseensoti paartii siyaasaa hedduun hidhamanii akka jiran kan ibse maddeen keenya haala kanarratti mootummaan kan ibsaa jiru immoo haala adda ta'eeni. Namoonni kunneen kan hidhaman warra shororkeessitoota waliin hidhata waan qabaniif malee filannoo irratti sodaannee miti jedha mootummaan. Gama kaaniin gaazexoonni akka cufamaniif gatiin maxxansaa isaanii garmalee dabalaa akka jiru beekameera. Gama kaaniin seerri hayyama raadiyoo fi televezyiinii waggaa 10 dura tumames haga yoonaatti hayyamni kennamaa akka hin jirre beekameera. Dubbataan caffee bakka bu'oota Itoophiyaa abbaan Duulaa Gammadaa torbee kana keessa miidiyaaf akka ibsanitti hayyamni miidiyaa haga yoonaatti kan hin kennamneef miidiyaa walabaa waan biyya diiguuf of eeggannoo gochuun nurra jira jedhanii jiru. Oduun biyyarraa nu ga'ee akka ibsutti Ihaadig miidiyaa walabaa akka jiraatu tasuma
hin fedhu. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii hafe waliin nagaa waariyaa isiniin jenna. Kaleenca bosonaatti si baroodu laata kaleenca bosonaatti dhugaadhaaf yoo du'ammaan lubbuun harka rabbiitti dhugaadhaaf dhaabbanna dhugaan naman gattu dhiigni saba koo dhangala'ee mirga normaan taatuu diina qe'ee jirtu akkamiin har'a fagaraa koo hidhateen qabsoo itti ufa akka gallooreedhaa miilaa lagaatiin gad irriittamne Dura bannee ajarana Finfinnee nan dura teenyaan dura jiriin namne dhugaan gallatullee amma fiixeen ilmoo dhugaan dhiphatullee maulaan isheen dhugaaf tokko argata kan dhugaa barbaadu baradoo harroonni rayaate warri dabra jennee mataa qaqqabannaan jarri sodaaseette waa garoo beenjaamne galaana darbuun eeganiin Dokuman kapsaan malee dhiiroo bilisummaan argani. Ilaa gama sanii leenji bosona raasa. Baay'ee dudubbachuun madaanatti kaasaa siifanii haa ilmaayyaa siifanii antalaayyaa dubbiin ammaa dhachuu madachaa wayya. Ammayyaa jabana teenya. Annani dittuu kaatee kan raasan hin baane bara kanan hin kaatee kan ta'an hin taane. Annan hin dhugaa jedhee goromsa bite. Aduun caamsaa maatee dugdana jalaa fute. Wayyoo nan bade namne erga sirramne. Ontoottoo gadda warraan salaalee buu keenya. Bilisummaa maqaa dhonna salphanne duu keenya sosodaatanii taatu lubbuu rabbi tuume guyyaan geessu malee hin baasu. You are live strong to Oromia freedom. Qophii Hundee. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya qophii Hundee har'aa keessatti hidda latiinsa gosoota Oromoo keessaa kan gosa Tuulamaa irratti xiyyeeffannee isin dhiyaanneerra itti dhiyaadhaa jenna. Tuulamni eenyu? Qubsumni gosa Tuulamaa eessatti argama? Qophiin keenyarraa kana ilaala. Akka odeeffannoo maanguddoota Tuulamaatti dhaloonni Oromoo jalqaba hororraa akka ka'e himu. Hundee dhaloota lakkaawwatanii isaanitti galchu. Haaluma kanaan hidda dhaloota isaanii kaasuun akka armaan gadiitti tarreessu. Horo nama jalqabaa yoo ta'u, horoon Oromoo hore. Oromoon Boorana, Booranaan Saam'aloo, Saam'aloon Gurraacha, Gurraachi kan Naga'oo, Naga'oon kan Odaa, Odaan immoo kan Walaabuu, Walaabuu Raayyaa jedhanii adda baasu. Akka kanaan hidda dhaloota Oromoo kan Raayyaa kana Tuulamaa fi Macca jedhanii bakka lamatti hiru. Akka maanguddoon Oromoo himanitti Tuulamni hangafa yoo ta'u, Maccaan immoo qotisuudha. Afoolli maanguddoo kun bakka tokko tokkotti garaagarummaa haa agarsiisu malee hundee fi hidhatisaa walirraa fagoo miti. Afoola maanguddootaa kanarraa wanti hubatamu Walaabuu kunis eessa akka ta'ee beekuun nama rakkisullee seenaa Oromoo keessatti Walaabuun akka jiru hiddi latiinsaa sana waliin akka wal qabate kan agarsiisu. Akka odeeffannoo maanguddoota Tuulamaatti
bakka dhaloota keenya jedhanii kan himan Walaabuu. Walaabuu hundee keenyaa jedhu. Mataan iddoo bahe wallaaluu maddi Oromoo Walaabuu jedhanillee dubbatan. Hidda dhalootaa fi latiinsa tuulamaa kan ilaaleen akka qorannoon garaagaraa ibsanitti tuulamni Oromoota Oromiyaa giddugalaa keessa jiraatan. Tuulamni gosa Oromoo hangafa yoo ta'an ilmaan sadii qabu. Tuulama sadan jedhamu. Kun Daaccii, Bachoo fi Jiilleedha. Akka ragaaleen afoolaa bakka adda addaatti ibsanitti Daacciin ilmaan sadii Galaan, Oboo fi Soddoo qaba. Galaan ilmaan jaaf jalaa qaba. Jiddaa, Liiban, Abbuu, Adaa, warra Jaarsoo, Gaadullaa warra jedhaman. Oboo immoo ilmaan torboof jalaa qaba. Gimbichuu, Gullallee, Oborii, Yaayyaa, Ekkaa, Digaluu fi Gamuu kan jedhaman of keessaa akka qabu ragaaleen kun ni ibsa. Soddoo immoo ilmaan sadii qaba. Oodituu, Liibaniif Tummeedhaa jedhamu. Bachoon gama biraatiin ilmaan jaaf jalaa qaba. Isaanis Iluu, Meettaa, Waajituu, Garasuu, Keekuu fi Uruudha. Isaan kunis mata mataan akkasumatti wal horaa deeman. Kan biraa hidda dhaloota keessaa kan jiru Jiilleedha. Jiilleen immoo gama isaatiin ilmaan Goona, Guusaa, Looyyaa, Warree, Siibaa fi Gindoo jedhaman of keessaa akka qabu ragaaleen maanguddootarraa arganne ni ibsu. Isaan kun hunduu ilmaan mataa mataa isaanii of keessaa qabu. Hunda isaanii qophii kana keessatti ilaaluun rakkisaa ta'us gosti Oromoo tuulamaa Oromiyaa giddugaleessa qabatee akkasumas gara kibba lixaatiin dabalatee giddugala sulula dhooqaa dabalatee akka qubatee jiruu fi iddoo bal'aa qabatee akka jiru hubachuun ni danda'ama. Gosooti kun hundi isaanii ilmaan Oromoo aadaa Oromoo fi jifuu fi jiruu Oromoo hidhata tolfatanii jiraatan ta'uu ragaaleen arganne ni ibsa. Yaaya deessaa goota koo sirraan olee qooda koo gadaanis kan koo goota lammii koo maala yaadda ana yaaddeessa malee. Yaaya deessaa goota koo sirraan olee qooda koo goota lammii koo gadaanis kan koo maala yaadda ana yaaddeessa malee. Yaaya deessaa goota koo nu taalcha gorofaa wanta keetu taale lammiin koo gootummaa dhaloota irraa dhaale darbee naman tuqu tuqnaa naman dhiisu tuqaala eeggataa duruulee ciciisu goota koo sirraan olee qooda koo gadaanis kan koo goota lammii koo maala yaadda ana yaaddeessa malee. Sirraan olee qooda koo gadaanis kan koo goota lammii koo maala yaadda ana yaaddeessa malee. Maala yaadda yaaddeessa malee. Maala qaana qaanessa malee. Maala shaanta shaantessa malee. Maala qaana qaanessa malee. Qubsuma tuulamaa kan ilaaluun ragaan amma jiru akka ibsutti qabiyyeen tuulamaa jedhamee kan beekamu kibbaan haroo dambal yookaan Zuwaayii deebi'ee kaabaan haga Walloo ga'utti kan diriiruudha jedhu. Kibba ba'aan immoo Arsii fi Karrayyuun daangeffama. Lixaan immoo haga qabiyyee gosa ilmaan Liiban Maccaatti yookaan Walisoo Ammayyaa fi Kuttaa'ee tuulamatu qabatee jira.
karaa kaabaa immoo qabiyyeen isaanii kan yeroo ammaa naannoo Amaaraa keessatti daangeffamee jiru dabalatee akka jiru ragaaleen ni ibsa. Kunis darraa dabalatee Boorana kan Walloo keessa jiruu fi haga kibba Walloo Arxummaa fi Jillee ga'utti biyya diriiree jirudha. Haaluma kanaanis qubsuma gosoota tuulamaa tokko tokko yoo fudhannee akka armaan gaditti ilaaluuf yaalle gosoota Oromoo Shawaa Kaabaa keessatti argamanii fi gara Walloo kibbaatti jiran kan akka Doobbaa, Waayyuu fi Oromoota maqaa biyyaan waamaman Laaloo, Maammaa, Geeraa kan jedhaman keessatti argamu. Gishee yookaan Gichee, Baasoo fi Waraana yookaan Boolla Warqee, Lichee, Alkoobar, Majatee, Sanbatee, biyya akka Qawaat yookaan immoo Shawaaroobiit jedhanee kan waamamu, Jillee fi Dhummuugaan gami guddaan hortee yookaan hidda warra tuulamaa akka ta'etti ragaaleen qorannoo adda addaa irraa argaman kan ibsan. Akka afoola maanguddoota tuulamaatti daacii keessaa hangaftichi Galaan waan ta'eef seenaa qubsumaa yoo jalqabnu isarraa kaanee gosoota asii gadii ilaaluu ni dandeenya. Gosoota tuulamaa keessaa egaa Galaan qubsumni isaa gama kibbaan Tulluu Cuqqaalaa dabalatee malkaa Hawaasirraa ka'uun gara kaabaan haga walakkeessa Finfinnee biyya jiru irra qubatee jira. Galaan gara Shawaa Kaabaatiin jiru immoo Abbichuu, Jiddaa, Nya'aa fi warra Jaarsoo, Igguu, Abbuu wajjin gosa Bachoon wal qabatee Darraa fi Booranaa Walloo keessa jiraatuun wal keessa akka jiru ragaaleen kan ibsan. Oboon Galaanitti aanee bal'inaa fi tamsa'inaan qomoota daacii keessaa kan beekamu. Oboon mana 7 akka qabu, isaan kunis balbala 27 akka of keessaa qaban ragaaleen adda addaa ni ibsan. Gullalleen mana oboo keessatti akka ramadamu, yaayyaa gullalleen isaanii wal qabatee akka jiru, naannoon har'a Finfinnee fi Shaggar jennee beeknus achi jalatti akka hidhamanii jiran beekuun ni danda'ama. Ekkaan 7 oboo keessaa tokko akka ta'etti himama. Gosa daacii keessaa gosi 3ffaan argamu Sooddoodha. Isaanis Oodituu, Tum'ee fi Liiban akka jedhaman seensarratti ibsineerra. Isaan kunis bakka amma qubatanii jiran tuulama gara kibbaa fi kibba dhiyaa malkaa Hawaasiin gara kibbaatti, Agaarsii fi uummatoota kibbaa ga'uttii fi gara dhiyaan Walisoon gara kaabaan immoo Bachoo fi Galaaniin wal daangessanii akka jiran ragaaleen ni ibsu. Wiirtuun amantaa fi siyaasaa Sooddoo Odaa Nabii yoo ta'u, kan seerri gosaa fi labsamu Odaa Kallachaa bakka jedhamutti. Bachoon gama biraatiin mana 6 kan qabuu fi balbala 38 of keessaa akka qabu ragaaleen ni ibsu. Egaa gosooti tuulamaa akka kanaan bal'inaan lafa ammarra jiraatan qabatanii baroota dheeraatiif jireenya isaanii gaggeessaniiru. Gosti tuulamaa aadaa fi seenaa akkasumas duudhaa Oromoo qabaatanii jiruuf jireenya isaanii walitti hidhatinsaan otoo addaan hin kutiin gaggeessaa jiran. Jilleen, Bachoon, Daaciin hundi isaanii gosti kun qubsumarra jiran irratti seera Oromoo tumuudhaan hidhata abbootii isaanii fi qabiyyee seera abbootii isaanii tiksuudhaan har'allee jabinaan jiruuf jireenya isaanii gaggeessuutti jiran. Qubsumni tuulamaas yeroo dheeraaf naannoo jiddugala Oromiyaa kanarra qubataa akkuma turetti dhiibbaan karaa adda addaa irraa ga'uyyuu malee lakkoofsa sirna gadaa fi bulchiinsa amantii waaqeffannaa otoo gadiin lakkisiin irra jireessaan kanaan gaggeeffamaa jiran. Har'as hidhati isaanii kanumaan wal qabatee jira. Egaa wantoonni abbootiin Oromoo kan gosoota tuulamaa kaleessaa eegalanii har'allee nuuf kaa'aa jiran egeree Oromoof Oromummaa boruutiif hundee guddaadha. Dhaloonni keenya har'aas wantoota kana kunuunsee jabeessee eeggachuun dhaloota egereetti dabarsuuf
hidhatee ka'uunsa dirqama na olle. Qophiin keenyarraa kanumaan xumura. Qopheessee kan dhiyeesse Annaa Basaa Waaqjiraati. Torbee gosa Oromoo biraa qabannee dhiyaanna. Nagaan nu waariyaa. Qophii fayyaa hawaasaa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii fayyaa hawaasaa akkam jirtu? Qophiin fayyaa hawaasaa torbanitti si'a tokko wiixata isinii darbu amma dhiyaata. Kan qopheessee isinii dhiyeesses ana Leensaa Dinqaati. Mata dureen qophiyaarraa walitti dhufeenya maatii fi akkaataa walitti dubbannaa jedha. Mata duree kana jalattis akkaataan walitti dubbannaa maatii gidduutti fafaa fi gaarummaa inni qabu gorsa beektonni barreessan irratti hundoofnee isinii dhiyeessina. Muuziqaa kanaan itti haaceenu. Maatii yookaan warra waliin bulu gidduutti akkaataan walitti dubbannaa murteessaadha. Kunis maatii fayyaalessa ijaarrachuuf yookaan walitti dhufeenya maatii gidduu jabeessachuuf walitti dubbannaa gaariin barbaachisaadha. Dubbii gaariin afaa gaarii caala jedhamti ree Oromoonis. Maatiin yoo afaan gaariin walitti dubbate fedhii akka maatii tokkootti qabu yaadaaf egeree jireenya maatii sanaa irratti wal hubannuun murteeffata jechuudha. Wal gargaaruu ba'aa jireenyaa waliin baadhachuu fi jireenya maatii keessatti murtiilee dabarfamu irratti wal hubannoo tokko qabaatu. Waliin dubbannaa gaariin akka itti dubbannu akkaataatti wal dhaggeeffannuu fi yeroo waliin dubbatan sochii qaamaan mul'isan hunda dabalata. Fakkeenyaaf yoo afaanni gaarii kan dubbataa jiru ta'e qaamni sochii arrabsoo yookaan tuffii agarsiisa ta'e nageenya caalaa hammeenya bal'isa jechuudha. Walitti dhufeenya gaarii maatii gidduu yeroo jennu maatiin kamuu karaa yookaan tooftaa filatanii baafataniin maatii ofii geggeessuu malan. Karaa fedheenuu haa ta'u wanni guddaan maatii gammachuu qabu walitti dhufeenya fayyaalessa uummachuu fi yookaan jabeeffachuu irratti kararra'e ta'uusaati. Maatiin kamuu gammachuun jiraachuu fi wal hubannoo gaarii qabaachuu ni fedhan yoo jenne haa ta'uti bu'aa ba'iin hedduun jireenya keessatti nama mudatuunis waanuma jiraati. Wanti hubatamuu qabu garuu bu'aa ba'ii sana akkamiin keessa baana kan jedhu maatiin waliin mari'atee waliin keessa taruuf tattaafachuusaati. Namoonni yookaan beektonni tokko tokko walitti dhufeenyi akkuma mana baankiitii jedhu yoo oliin kaayyanne wanti fuutuun jiru rakkoo seenu malee. Kanaaf maatiin walitti dhufeenya gaarii yoo qabaate yeroo rakkoon hin eegamne dhuftutti salphaatti keessa taran jechuudha. Gorsa hedduu beektonni akeekan keessaa haga tokko yoo ilaalle walitti dhufeenya maatii jabeeffachuuf yookaan uummachuuf tokkoffaa waliin dubbachuun bakka guddaa qaba. Namuu kan waliif yaadu yoo ta'e illee sammuu namaa dubbisuun hin salphatu. Kanaaf yaada dhimma maatii ilaallatu waliin dubbachuun barbaachisaadha. Akkasumallee wal dhaggeeffachuun waliin jireenya maatii keessaa gammachuudhaan guuta. Sirriitti wal dhaggeeffachuun booda wal hubachuun waan jiraatuuf. Lammaffaa maatiin yeroo waliif qabaachuun barbaachisaadha. Waggaa hedduu yeroon akka malee yemmuu qeeqamu dhaga'ama. Yeroon hin jiru, yeroon ni bade, yeroon ni gabaabbate, ni qaala'ee kan kana fakkaatan. Barri bara fiigichaa yeroo dhabuu ko'ommachuu fi waan adda addaa illee yoo ta'e maatiin haala itti yeroo tokkotti
waliin argamanii gammadan mijeeffachuun gaarii ta'a. Sadaffaa akka nam tokkootti gaarii yaaduun walitti dhufeenya maatii mi'eessuu keessatti qooda guddaa akka qabu hubachuun gaariidha. Xiqqaa fi guddaan irraa jalaa wal qaraa fi wal sirreessaa deemuun hundee maatii gaarii gadi dhaaba. Namni hundi adda adda akka dhalootaatti yaada walii kabajuu fi gahee nam tokko maatii keessatti qabu guddaa ta'uusaa yaadachuun barbaachisaadha. Afraffaa jireenya maatii keessatti nama karooraa fi sagantaan jiraatu ta'uudha. Akeekaaf galii ofii yoo beekan sanirratti waliin hojjechuun ni salphata. Akkasumas illee yeroo rakkoo fi ballootti wal bira dhaabbachuuf nama gargaara. Shanaffaa maatii keessa wal mormiin jiraachuu akka malu beekuu, amanuu yookaan fudhachuu feesisa. Haa ta'utii wal mormiin yommuu jiraatu wal kabajaa fi wal dhaggeeffachuun hiikkachuutti fuuleffachuun barbaachisaa ta'a. Yeroo baay'ee wal tuffii gadootti wal ilaaluu fi yaada walii fudhachuu diduun maatii keessatti walitti dhufeenya miidha. Mormii guddisa. Akkasumas dhumarratti maatii diiga. Kanaaf jecha beektonni yoo mormiin dheeratee hiikkaan salphachuu dide obsaan callisuuf yaaluun gaariidha. Yoo kun didammoo yeroof wal biraa achi deebi'uun qabbaneeffatanii sammuu haarawaan hiikkachuuf waliin dubbachuudha jedhu. Jireenya maatii keessatti tooftaa akkanaa qabaachuun walitti dhufeenyi maatii keessaa akka hundee jabaa qabaatu taasisa. Dhumarratti wanti yaadatamuu qabu walitti dhufeenyi gaarii akkumaan hin dhalatu jedhu beektonni. Namatu irratti hojjetachuudha qaba. Akkamiin gaarii yaaduun waliin haasa'uun rakkoo furachuudhaan wal dhaggeeffachuun wal bira dhaabbachuun walitti dhufeenyi gaarii maatii keessaa hundee yookaan bu'uura guddina saba gaariiti. Dhaggeeffattoota keenya qophiin fayyaa hawaasaa kanarraa asumarratti raawwata. Haga qophii keenyatti aanuun wal agarrutti nagaan nuuf turaa. Deena gurguraa lammii kola kaanjira injoore faanaan jedhoo tirreekkatanaan jedhoo tinaara faanaan jedhoo tinaara faanaan jedhu injoore faanaan jedhoo tiyoo injoore maala baasa kaayyoo kooti dongeenye kaayyoo kooti dongeenye amattuun titiisuma. Tamattuun titiisuma tabadduutti dhiisuma achi fiigi as fiigu takka namaa wallaallee kaayyoo koo qulqullitti miila koo na sakaale utumaan qottoo ta'ee tejersa malee muru utumaan qottoo ta'ee tejersa malee muru du'ee tan bada malee an saba koon gurguru an saba koon gurguru.